irra taa'uu qabda. Galgala immoo sa'aatii haganaa irraa haga sa'aatii haganaa onlaayinii gurguruu qabda. Waan jedhu sii baastee jirti malee ganama irraa haga galgalaa waan bahii onlaayinii irra taa'ii giddeetaa duubaan si dhiibaa yookaan taa'ii onlaayinii irra waan sin jettu qabdi. No, isi waan naan jette hin qabdu za'allee natti himde za'a kana jettee tartiiba na qabsiistee jirti. Yaani ani za'a ani beeku rakkoon tiyyasanii yaani takka janiitu mala majaanii inshaallah hin bara. Obrii rabbiin waa dheeressuuf fayyaa nutti haa ta'u. Akkasii siin ja'a. Uummata sana amma beektaa ati biloog ofirraa gootee hunda sa'aatiif amma Mariam jidduu keessan qirreetaan jira. Damooza irratti, dalagaa irratti, wanna itti qirree jettu qabda. Wanna itti si dabbaru, wanna itti Mariam si as qayyamte qabda. Hin qabu. Hin qabu. Sii taatee mi Mariam? Naatoo bira kuttee naa tattaate. Ayyee. Ummanni si janaajjanu sunoo akkam ta'uu qaba. Waan na jaraa dhaamtu warra keessaan dhufee lubbuyyee mana madaamii dhaqi sa'aatii 2 qofa isaanii miicitee achi booda akkana jedhanii saamunaa isaantu sii bita warra jedhu saniif maal dhaamtaaf? Naa tahee jira narraa adabadha. Mariam naa taate akka haadhaa naa goote akka obboleettii naa goote akka sarraatanyaatti damooza koo naa kafalti narraa taa'a naa taheera jettaan immoo lakki naa koottaa naa gurmaayaa bakka kana na baasa rakkoo keessa jira jettaan. Amma waan reefu Mariam sitti himte waan singaliin jira biroo na dhagaye. Maali beektaa? Amma kan si gaafadhe kana qofa naa deebisi. Hin deebista itti deemta. Wanni an si gaafadhe. Ummata saniin naa tahee jira. Mariam naa taatee jirti. Dalagaan nan dalagu naa tahee jira. Damoozni naa kafalamullee naa tahee. Jireenyis naa tahee. Na dhiisa. Mariam ima bira taa'a. Araba ho'iitu hin barbaadu. Mana arabaa dhaqee isaanii dhiquu hin barbaadu. Jettaa immoo lakki mana arabaa dhaqee kasaanii dhiqu san naa soqa yookaan bakka san na galchaa hayyina gargaaraa jettaan ummata sitti barreessu nama 5 6 guruffisan. Dhaamsa maal dhaamtaaf? Okay, ani dhaamsuuf illee hin jiru. Yaani haatoo dhabaatus hunda hin beektaa dubbachuu illee hin fadhu dubbiin guddatte farratti hin fe'anii haruma gabaabatti kulli haal. Dhagee maali waan inni raajeetiin qaba? Wanta akkasii duubaan jirti Mariam Arabo waan si gaafadhu keessa. Mariam wanni isin si sodaachistu jira. Njur. Wanni nagaa si dhoorgitu jira. Tinkii waa wayii dhiisa kana dhiisi waan si sodaachistu wayii jira Mariam mana keessa. Njurumi ati firiidhaami. Maalirree wanni rakkoo sirra jiru jira rakkoon sirra gahe jira haga ammaati Mariam hin biratti. Wallaahi dhugaa rabbii dubbachuuf bishaanii nu dubbatti hin dhoytu yoo magaalaa baate yoo shooba bitattee naa bittee dhufti siree takka irra uffata tokko fannoo hojii bulle. Laalame ummata laalame jibbiinsa namaatii fi walitti nama diruu nama wal kuffisuu deemu nama danquu deemu laalame. An amma kan reefu aaree bibbee akkana dubbadhuuf Mariam himatanaaf maa akkanatti sakaayyaati osoo waan kana hunda gootu hin beekana nama isiin nattaaf. Nagate waan isin jiru jira. Haatoo dhabaatus ati waan takka waan singaliin jira haasoo reefa san keessatti gazee hedduu haasoo guddiste dubbiin namaa singaltuu beektaati. Hedduu guddaa haasawte waan isiin arafaat haatoo dhabaatus namnaaf isiin already afaan takka haasoo waliif gallaa waan jiru hanqina jiru wal sirreeffachaa tartiiba wal galchaa. Karaa dheerallee hojii deemuu dandeenya. Tarii namni afaan waliitu hin beekne biyyaan baakna keessatti mana arabaa sanillee jiraachuma jira. Ani wanti niin irraa quuqamee wanti niin irraa aare jecha isiin qoricha si obaastee duruu qoricha si obaastee si dhamaastee takka sagalee itti qabanii akka waan namni dargaggeessu jiru akka waan dhiibbaa dargaggeessu jiru sagalee itti qabanii akkas jechuunis lama. Sani malee wanti si aarse arafaan siin taane waraqaa maarre. Atillee akka wayii Arafaat Mariam inni irraa jara kana qabuu ka danda'u si hin beektaami etama saraatanyaa siiti boodigaardii siiti hojjettu isiiti. Eegaa narraa adabadha narraa gattaa isiin anaaf akka feete. Mariam qabuu hin dandeessu anaat danda'a likkii isaanii itti himaan. Situ danda'a kana bar amma Mariam illee amma anama maal jedhaaraan Mariamin wallaahi qaasaman billaa dhoorguu hin dandeettu sirraa nafu jedhaaraan. Kan ammoo ka dandeettu silaati makalaakaa maranii ka ta'uu danda'u si beektaa kana. Waan maaliin cufta beektaa isin hin galchu hayaati jireenya kiyya keessaa bayaa jechuun dandeettu ati uummata sanii. Bayaa jireenya kiyya keessaa kaleessa jireenya kiyya keessaa turre jireenya kiyya keessaa bayaa. Anaa miti.
Oromoon maal jettu yeroo mammaaktu qaan keenya bumarra butee gubdii jechuun silaa wayin fatii lubbiyyeen jedhame akkuma isin artu kanatti har'asii galee isin jecha isaanii isin jaanin san yaanii sanii isii aarse malee hammeenyallee walitti hin qabnu tarii kumbula takka uffannee wal jala seenee furaashi takka irra yoo magaalaa baatee waan ofii bitattu waan fadhii xiyya nagaafattee baatee mana madaamii akka jedhanii miti bara kana kaasi kalbi yaajin mana madaamii bara akkasiin jettu saanii akkana miixiitee akkana akkasiin jedhanii miti ummanni farshoon. Dhagee Maryam jechuun koo obboleettiin sii mana madaamii keessaa aramni sa'a 24 alii goxoofee yaani dhiibba adda addaa gaggeessu jiru sigalee aanirraa as jiraachuu jira bika kan. Ansi gorsu yoo jiraate Oromoon maal jedhee abbaa dhagee obboleessa dubbee abbaa furii abbaa guurri abbaa duuba deemaa jiran abbaa duratti illee nama faarsanii sigalee sawwaan ta'eef ija gaara duuba jirtu. Ejji gaara duuba nagare tamutaan of keessaa guuranii nama galuuf hin galaa ani ol bahee tarii viidiyoo waraabee akkana rakkadhee jira warri harargee sagalee naa taha Maryam akkana miidhaan argaggeessitee namni nama jala jiru kun namni waan qabne kun tarii waa hedduu hin jiraame obsi daangaa qabaa obsi dadhabeesee viidiyoo sanillee waraabnee takka jayi sigalee san anaatu sinyee likkii isaanii hizaaba isaanii kafalaaf sigalee ani itti gadi hin bahanneen kan tare sawwaan ta'eef akkasiin jechuu barbaade ati immoo guzee hedduu haasoytu haasoyni siin galu beektaa? Naagala haasoyni naagala haasainiin siin galuu naasaa siin galuun kamaali mititi haasawa keessan nama haasu. Wanni jechaa jirtu bari Maryam jechuun wallaahi qasama billaa gattee ati waan kana Maryam irraa makataa guddaa ta'uu dandeetta Maryam irraa gumaacha baay'ee irraa fudhachuu dandeetta sii galee isi irraa kadaggabu danda'u afaan ummata kanaa qabachiisuu danda'u si maaliif naa ta'e gaafa jetti ani qoye bishaan dhugaaru kun naa ta'e gaafa jedhe maaltu si galchisi ana naa taanaan kana waan ta'eef wanni ati dalagaartu sun jireenya ati jiraachaartu ana naa ta'e yoo jettiin ummanni sirraa dhaabachuun dirqama gaafa waa'ee kee haasa'uu dhiisi waa'ee keessan lamaan namni kaasu hin jiru sii galee Maryamuu si jaalachuu irraa sitti amanuu irraa gara nyaattuu irraa yookaan waliif galuu keessan irraa kan kaate gaafii nama takkaa malee waraqaa kana dalasiiste maalumaaf dalasiistee jedhaaraan naannoo sokamuun hundi akkana si godhu lamin isiin si amantee si agartee onnee kee agartee galbii kee agartee miyuutii goote waan kana sirraa dalayde sii galee ati immoo erga isiin kana hunda sii taate isii irraa ummata kana afaan qaqqabuu qabda sii galee. Maryam jechuun bari zaban ammaa kanatti eenyu daabbo saambusaa siibita. Daabbo saambusaa waan guddaadha. Eenyu qarshii sibiilaa si kan nafa. Wallaahi Maryam jechuun kabar obboleettii si mana madaamisa. Eenyutu bahararra si geessee si asnaanna. Bahararra akkasitti. Torbaan takka shufeera. Waan isin joona dhagee. Namni yoo wal dhagee tabba wajji baana dhagee. Mee viidiyoo gaaf duraasa namoonni sama jidduumaana. Mana madaamii keessatti. Fitar. Callisi. Kama nama wallahi la dhaggeeffadhu siree sittaasoo jira. Giseen qaldii dhaggeessan kun nagarii. Ka obboleettiin si mana madaamii keessatti hin beeytan atillee hin beeytan hanga beeyturra. Sigalee anillee numa beeka rakkadhee beeka sigalee. Ka isiin akkasitti olii gad obboleettii si cee obboleettii sana fiddee as jala daleessisu wallaalte. Wallaalte hin wallaalle. Ani fatiin dhorkuun danda'u Maryam dhorkuun dandeessu ani lubbiyyeen akka mataa kiyyaatitti viidiyoo ajaa'ibaa tokko hojjedha. Maaliif gaafa Soomaalee jiru san eenyuun na beeka. Gaafa na takka dasam eenyuun na beeka. Har'aan bakka kana dhufnaan mana madaamii jinnee amma dhisiitu biin akkasii kan galuuf hin galaan cinumaan tuttuqasii galee ijji gara dubaran gareetamu taanaaf keessaa guuranii akkasii. Ani fati ilaali kaani yoo qoricha kiyya gurgure malee haasaa kanallee beeku ajandaa kanallee irraan beeku beeyta. Wallahi amma ati jechuudha. Masalan maaliif iyyuu hojjette waraqaa sannaan jette miti. Qasama billaa yookaa arafaat miliyoona naagalchaa jirtii fi miti. Dhaggeeffadhu. Wallahi mucayyoo tana baasanii qilleensarratti hin hafini hin rakkatini isiini osuma kasaaruu ta'e kasaaruu santu irra naa jira malee qasaman billaa isiin rakkachuun qabdu waraqaasii kana galmaan gahuu qaba jedhe siinillee mari'anne sammuuti yaa mari'adheetti hin deeme sii galeemi. Maal beekaa? Kanaaf jechuudha atis galatoomi nulleen yookaan waan biraatii fi miti miidhaa biraatiif illee dhufneen dubbannee maalii fi akkuma haasan kana hagatti masan xiqqoo waan keessan naquutte tana
Uummanni kun haadha gabuuf malee waan biraatii miti siin jechuu barbaadeeti. Akkasii takka farratti nama lama gizee dhibamtee fi gizee rakkattee adda baafatta ani haa ta'us haa ta'udha baatus Maryam jechuun bakka obboleessaa yaani tarii namni fiizaa sirraa hojjechuu dhiisiti qarshii 10 horiidha qarshii 10 tasaambu bitattu san zeroo ammaa kanatti ensii baasa. Oromummaa walii qabna malee tarii barobboleetii si mana maadaamiin. Ispoortii irraa gochuun danda'e ture atamma dubartii guddoodha nama jabduudha nama biyya bulchuuti. Atamma daa'imman. Guddaan rabbi obboleessa. Guddaan rabbi na nama biyya bulchu atamma yoo akkas ilaalan. Uummata malee waan irraa fa'aa jiru qaba. Akkana miitii akkana siin jedhan sanii ati ofirraa intini jechuun dandeettu atamma kana caalan nama intini baasta. Salaam alaikum. Fatii. Salaam alaikum. Kana kontrol gochuun dandeettu garasitti uummata irraa. Afaan namaa fatii maammanna dhage afaan namaa maraataa fayyiseeti fayyaa maraacha. Sigalee kan oftaan kamaan inni dhage seeraan so waan ta'eef haa ta'us haa ta'u dhabaatus ati gizee dubbii haasuu maaree hin jehin gamanaa gamas akka maaree walaa qaban yoo laal wanti Maryam aartee bakki isiin itti aartee miidiyaa kanarratti ol baatee dubbatte dhibdeen anaa fi isii biraa miti. Dhibdeen dhibdee ka fidu si atu jalaa qabda adabattummaa daareeksitii hima. Si ta'eemi Maryam si taateemi Maryam si taanaan Maryam faana dalagaa kan kee deemu. Yoo Maryam si taan immoo wanni haasawa jararraa fuudhu hin jiru galee. Ankanaa ajaa'ibsiise. Ijoollee siitiisan itti himi ammarraa kaastee waa'ee Maryamiif jidduu kan kee dhufu siif Maryami kan hiikkatu si galee ati madaamii ajajjuuteeti siin hojjettu isiiti ati si galee waan ati Maryam jettee argaata ilaal gaa si himaa jira cunqursaa damooza ati dalayduuf malee siin kafaltu Maryam yoo ati hojjette malee wanni siin si kafaltu hin jiru waan isiin siin jetteen dhagahuun dirqama si galee waan isiin ol ka'u arafaat dubbiyee yoo siin jette ol ka'u sa'aatii haganaan laayifii ajajjuu isiiti isiin ajajjuu keeti damooza kan kee yoo ati dalayde malee siin kafaltu kana yoo ta'eef isii qofa kan qabachuu qabdu ati amma rabbii gaditti kan si jiraachisu dhagayi rabbii gaditti kan si jiraachisu miyuutiin godhin rabbii gaditti kan si jiraachisu damooza kan si kafalu kan daara kan kee si beeku ka waa hunda si beeku ka haadhaaf abbaa kee irrallee isii si bira jirtu kan si galee kun rabbii kun isii si bira jirtu kan waa'ee haasaa warra safaraa haasaa warra maalii haasofsiistee nama haasofsiisin waa'ee amma booda waa'een biraa kan namni takka kan dubbanne waa'ee dhagetta dhagaa maayira sagaleen kiyya gabaaf sagalee kiyya dhagaa maa jira obboleessa kiyya waan takka sitti himu namni siif Maryam illee wanni dhaamu yoo jiraate amma boodaaf haasaa akkanaa gaafa dhufe wanni akkanaa gaafa ka'e Maryam dhugaa qabda mucayyoo tana kontrol goote ajaja keetiin bulaarti akka dandeettee isiinuu dhageettu bas kontrol irraa godhuun dirqama sada jiru kanuma siin jedha waan biraan jiru dubbachuun kee dhageessisuun waan gaarii namni haganaa kun beekuun isaa waan gaarii namni haganaa Oromoon jaartii sheekhaaniin beeka jettee kitaaba dhiitee jan atillee niin beeka jettee wanta hin jenne nu dhagee seeraan dubbiin abbaa forii. Gatti kabajaan qaba. Ani moo an akkattiin kufee sii qaaba. Maryam bakka hin deema. Illee ishiin deemtaree Fatii. Maalirree wanni just dubbachuu dhufte ati maliktiin cinaa tokkoon dabarsite maliktii waan akkanaati. Maliktii waan akkanaatu jira haasaa kanaa itti haasaanii mucayyoo tashbishee saaranii anaaf mucayyoo jidduu rakkoon takka hin jiru mucayyoo waan godhe akkana hin qabu na jala dalleessisaan jiranii narraa qabadha narraa taahaa narraa dhiisaa ani beektaa Fatii ani miidhamu bar micatti matanaan miidhini maaliif miidhan haadha dhibamtu qabdi bar Fatii wallaahi laaziim maa yoo gargaarte waa dhufii gargaaratte yoo dhiisanii noo isiin gaafa rakkatte nama afaan qabu nama dubbatu. Garuu riiskiin ani si himu yoo jiraate ammallee si galee ilmi namaa akkuma gaarii jiru badaan jira akkuma har'a wal jaalatu boru wal jibbaa waan siidhaan akka obboleessaa yoo jiraate siillee already ilkaaniif ilkaan walitti hin bu'a gaafa ilkaaniif ilkaan walitti hin bu'a si galee wanni kennaaf keeziin kanuu fi keeziin biraa immoo garagara xiqqoo ta'uu danda'a. Filiksii taanee yoo yaanne noormaalii taanee yoo yaanne
ilkaan illee waliin bu'aa irra deebi'eessitti maa gaafa boru waa wayii arafaatii tanaa waliin buute arafaatii tanaa waliin uumame akka dhimmi sun dhimma keetiif arafaati bira hin dabarre beeki dhimma achi harargeen akkasii harsiin akkasii dhimmi kun akkasii waan jedhu san bira akka hin geenne arafaat harargee bakka hin buutu atillee asii bakka hin buutu dalagaa kan kee biizinasa kee bakka buutu arafaatillee biizinasa asii bakka buuti yoo galte gara biyyaa wanni kutaadhaan wal qabatu sababbii kanaa hin jiru dhume galee wanni wayii dhumame amma booda arafaatillee kinoo dhuunfaa kiyya dalagataa narraa taa'a jetteen atillee dhuunfaa kiyya dalagaa kiyya waliin dalagaa jirra narraa taa'a jetteen uummataan kana waan ta'eef sababbii nama arafaatii wanni wayii yoo uumame rakkoon keessanuma kan hiikatullee isinuma warra miidiyaatti wanni himattan wanni isaan isin fooyyessan takka hin jiru kana itti amane kanuma qofa siin jedhan borullee rakkoo wayii yoo gahe yoo wanni wayii dhufe wanni ol qaamee asirratti akkana jedhamu hin jiru hin jiraatullee kanuma siidhamu. Abshir biroo galatoomii akkasii dhufuun marii qabduna jootu jette Oromoo. Harargee bakka hin buutu laata Arafaat mataa kee bakka buutu Maryam Arsii bakka hin buutu Maryam mataa ofiitii fi biizinasa ofii bakka buuti. Kanaafuu ati hojjettu isii jala jiraachuu isiin hojjechiistuu keeti waan isiin jetteen dhaga'u dirqama keeti isin lamaan wanni jiru hojjetaa fi hojjechiisaa wanni biraa kutatti isin dabarsee politika keenya hunda keenya miidiyaa birqii taanii jiraachuu qaba. Birqii taatanii jiraachuu ekelee akka itti ofirraa dhorgattan akka itti walirraa dhorgattan isintu beeka. Kana caalee namni sammuu qabu baraan dubbadde bara namma. Ana amma siif hin galini malee anaa soo inni kiyya gabaabumatti maaqee hagaluuf hin galaa namni dubbatu. Gabaabaa gootee akkana nu goota gabaabumatti. Dhugaan jirtanuma waan nama dhufu waan beekuufan waan haasaamu waan uumamu wanni wayii haa dhufu wanni fee haa dhufu akkuma wal jaalatu ilkaan waliin nyaata gaafa walumatti kaata gaafa walitti kaatu san ofumaa walirraa fixachuudha malee gara biraatti achi deemuun akka hin barbaachise gama biraatti achi deemuun akka hin jiraan waan beekuu qabdu itti fageessee illee maaliif akkasiin jedhaa rusii gala Mariyaam kanuma isiniin jedhe wanni jedhu yoo jira ilkaanuu numa waliin bu'aa guyyaa takka akkuma wal jaalatu namni wal jibbuun jira gaafa kana dhimmi keessan dhuunfatti hiikamu dhimmi keessan dhuunfatti waan feetan wal gootan. Jibbaa rabbi nurraa qabu. Rabbuu iddoo keessan hin fidin inshaallah hin dhufu hin beekamu isiniin jedhe bara hin beekamu. Gaafa kana akkuma gaafa duraa dubbadde san Oromoo sababbii mucayyoo tanaa Arsii fi Harargee walitti hin bu'u sababbii Harargee fi maali Fatishoo fi Arafaatii namni walitti bu'u hin jiru Arafaatii fi Fatishoo hiikata. Kanaafuu dhimma keessan Arafaatii fi Maariyaamtu hiikata. Dhumatti salaam alaikum. Deema ila warri akkatti Arafaatiif dhiphate sun deemee miskiina meeqatu mana Arafaati affanamee taa'aa deemanii sanitti yaa baasanii. Isinillee dhagayatillee Arafaati. Makataa kan irraa ta'uu qabu Mariyaamiin sappoortii ka godhuu jabeessuu ka salaatinyaa gaarii taatee jabeessitee isis madaamii gaarii faamilii isin madaamii foonni iyyuu miti maatii haadha gaarii yookaan obboleettii gaarii ka ta'uu dandeessu. Takka akka madaamiitti filaaleen beekamu bareedaa fi akka biridaantiitiin malee. Akka maal madaamii si godhe ati shakkaalaadha. Kana oofta. Amma osoo achi lattee isaanii siin jedhan kana inshaallah qaata duddi si citu. Akkanan nama si kunuunsu, akkanan nama si qaqqabu, akkanan nama si riddiqu baararra si geessee si naanna'u. Maal nama sa'aatii lama qofa laayivii seen irraa bahi siin jedhu ati yaada keessaa 24 laayivii seen ta'a. Ati doofta karaan dadhabaa. Dhagaye yoo ati nama qulqulluu taate yoo ati onneen teetiifi keessa kan waan ta'e isaanillee amma bakka sa'aatii san sii galee bakka sa'aatii san sa'aatii ganama seen yoo sin jedhan zalaaqii ganama seentee galgala baatu san dhagaa badii kan kee kana sa'aatii guyyatti ati laayivii sa'aatii afur akka seenu qabda. Rimootiin dalayda. Ittiin miin Arafaat wanni Mariyaam. Afaan wallaalte. Dhageetta. Sa'a 24 laayivii irra taa'uun mamnuu akkatti jiraatu akka seera Mariyaamitti. Naa jechuun sa'aatiin beeku. Sa'aatii irra godhanii jira. Ani ilaali sa'aatii fakkeenyaa fi ani. Sa'a 24 laayivii irraa maal gootu? Namni iraftii fedha jennaan sa'a 24 nama maaltu laayivii ta'a. Iraftii godhisiin jedhaartii miisiin. Sa'aatii lama dha isin jedhatu. Jechuun bakka sa'aatii muraasa warra seente kana isin gaagizee fakkeenyaaf ganama yoo seente osoo zuhuriin hin gahin irraa bahii salaata kee salaatii misaa kan keenya dhufee tura fi. Maryam Timaha salaatu hin jiru neenya. Sa'aaraa sirri salaata. Laayivii sa'a 24 taa'in kasii jiran kana ati argattee fi hojjettuudhaa mi'an. Riimootiin dalagaa.
Maryam akka Arafat akkam jirti jee gaafadhu salaata akkamii qaceeltee jirti jettiin gaafattu. Salaata qajeelti bar. Laayivii irraa si dhoorgan maal gootan namni sarratanyaan tokko bar duubaan si dhiibuu qabdi bar isiin sila laayivii taa'ii isiin jedhu qabdi. Ati maaliif laayivii yoo isiin irraa bu'u isiin jettu irraftii godhi yoo isiin jettu gadi baatee qilleensaan fudhattu Dubaay hin keessa maal goota isaa 24 laayivii. Barbaada taa'aa. Taqaaraaniidha qoyi konnekshiiniin kenni torkiin. Si soqaa bar. Si soqaa. Nu tafashte kaasaa 24 si arguun barbaannu nu dhufnee si arguu feena ganamarraa haga galgala nu tafashte fuulli kan kee. Isu gilla. Wanni na fakkaataa yoona silkii. Laa jechuun nama fakkeenyaaf yaani gizee mara yaani isiillee yaani dabbaraanii riskii rabbuma bira beektaa sa'aatii 24 ta'anii fi miti. Namni nu bee amma dirqii sa'aatii kana argee mucayyoo bar wallaahi Arafat si hima Mariam nuuf waan iizii fakkaata malee namni nu waan kana laalee eenyuyyuu laalee beektaa anamma osoo mucayyoo tana beekuu baadhee kutaa biraa yookaan nama fageenyaa ta'ee fookasiin kiyya maali beektaa atamma Oromoodhaa mi Habashaadha Oromoodhaa gaafa mucayyoon tuni ganamarraa kaatee haga galgalaa teessu siigalee haa dubbatu baatan malee baay'een ka gungumu akka ofii kiyyaatti illee fookas godhu akka waan dirqiin duubaan itti jiru argite. Yoo isin sa'aatii haganaa kana laayivii teettu bakka sa'aatii dirqii. Sa'aatii 12 yaani jiru dalagu wallahi waqasama billah jaalattee jibbitee Oromoo wallahi akkasii amana Maalaso wallahi akkasii fudhatan akka waan ati dirqitu sii galee anaan jedhanillee baran akka waan ati ati si dirqudhee si inumaatu wallahi akkasii fudhatan Arafat habiira saa haganaa teessu kana waan na Mariam si dhiibdu dalagaa isiitiif jecha onlaayinii irraa sin baafne. Ani quba sanuu qabu. Nagetta irraan baatu naan jetti Arafat ila zaata kana. Wallahi dhugaa Anamo maal jedhee fakkeenyaaf galuu seente sa'aatii 11 wadakka akkasitti irraa baatadhee alarmii irra kaa'ee sa'aatii silkiin tun iyyite irraa bahi guyyaa zuhurii salaatii nyaata kan keenyaa